Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota michuu miidiyaa akkam jirtanii fayyaa keessanii ashama harka fuunee hundinuu nagaadha annaga kootii galata rabbii. Har'a waan baay'ee na gaddisiisee fi waan baay'ee natti dhagahame keessi koo nagaddee waan tokko isinii qooduun dhufe. Mata dureen dubbii kennaa yookiin mata dureen seenaa kennaa kan na mudate kun isin hin mudatinii. Kan na gaddisiisu gatii jaalalaaf kafale osoo hin taane nama rabbiiti jedhee isa amanuu kiyyaa jette obboleettiin teenya. Maaltu ishee mudate laata? Maal taate laata? Maaltu sii qunname? Isinuu biyya namaa jirti. Isinuu dalagachuudhaaf biyyaa baatte. Maal taate jechuun keessan hin oolu. Maal dhagahuuf jechuun keessan hin oolu. Warri seenaan akkanaa isin mudate seenaa akkanaa keessa darbitanii jirtani. Cabasiin keessa jirtu rakkoo isin keessa jirtu kana ishiniif gala jedhee yaada. Warri gara fuulduraatti wanna sii raga'e kana dhageessanii jettan barnoota akkasiniif ta'u abdiin qaba inshaallah. Ina waliin tura. Jalqaba dubbii kennaa kan na mudate isin hin mudatinii. Kan na gaddisiisu gatii jaalalaaf kafale osoo hin taane nama rabbiiti jedhee isa amanuu kootii jette obboleettiin kenna. Dhaamsi kun shamarranii fi namoota beekumsaa fi beekamtii qabatanii fayyadaman beekumsaa fi beekamtii qabanitti fayyadamanii dubartii boochisan ilaallata. Maqaan kiyya Naatu Qaataa jedhama. Kan dhaladhe godina Jimmaa Agaarotti. Kan biyyaa bahee akka lakkoofsa faranjoota bara 2011 yookiin bara 2003 akka lakkoofsa biyya keenyaatti. Ani yatiimummaa keessattan guddadhe. Haati tiyyaa hiyyummaa keessatti anaa fi obbolaa koo guddiste. Anis akkasumattan baradhee kutaa 10 yoon xumuru qabxiin qormaata maatirikii na jalaa gadi bu'een waan tureef biyyaa bahuuf haadha koo mariisise. Walumaan murteessine Dubaay deeme. Erga biyyaa bahee Dubaay deemee iddoon dalagaa kiyyas baay'ee naaf mijate. Rabbiin koo naa laafisee obbolaa koos gargaaree haadha koos hanga danda'ameen gargaareen jira. Osoo akkatti jirru bara 2017 garee barnoota onlaayinii karaa WhatsAppiin barachuu eegale. Osoo dhumaa akkasitti barachaa jirru barsaan yookiin ustaazi koo karaa keessaatiin dhufanii na waliin haasa'uu jalqaban. Booda keessa gaafii jaalalaa naaf dhiyeessan. Anis turtii yerootiin booda gaafii isaanii qeebalee tole jedheen. Ustaazi kun biyya keessa waan jiruuf yeroo dhuma san maatii kiyya iyyafatee nikaa hidhanne. Erga nikaa wal hidhannee jennee immoo yeroo muraasa keessatti gara biyyaa deebitaa. Mana ijaarannaa jechuun mallaqa akka irratti erguu na gaafate. Anis mi'aa haasaa isaa ilaaluudhaan nama sodaa rabbii qabu jechuun waan amaneef tole jedhee mallaaqoos irratti erge. Manas ijaarannee waan hundumaa xumurannee ture. Haati koos kottu galii jechuun yeroo hedduu na haasofsiisu. Anis yeroo booda nan galaa jechuun ishee jajjabeessaa ture. Osoo dhuma haala kanaan jirru abbaa manaa koos ni galtaa waan akkanaa nuuf godhii mallaqa ergii jechuun yeroo hundaa na gaafata ture. Anis tole jedhee waan biraa miti uffata isaati as Dubaay irraa ergaafii ture. Mallaqa ergaafii ture. Jalqaba bara 2001 irratti xiqqoo dhimma ta'eef walitti mufannee boodas deebinee araaramne. Ani qalbii qulqulluudhaan isa waliin jiraachuu malee takkas shakkee hin beeku. Nama diinii rabbii qabu waan ta'eef hedduun isa kabajaa akkasuma baay'ee tokkoon jaaladha. Booda kana immoo sababa barbaaduu fi jechoota irraa hin eeggamneen naan jechuu eegale. Shakkeetiin maal rakkootu jira moo jechuun gaafii dhiyeesseef lakki rakkoon tokkoon hin jiru jechuun na sobaa ture.
amaloonni duraaniin irratti beeku hundi jijjiiramuu eegale. Sagalee naaf kaa'uuf barreeffamoota babbareedoo duras hir'achaa dhufe. Booda keessumaa immoo na arrabsuu fi na xiqqeessuu akka waan fardiitti ta'etti tokkotti heddummachaa dhufe. Anis halkan guyyaas boo'icha koo itti fuufe. Dalagaa ormaatis dadhabe. Rakkoo fayyaa hedduutu na mudate. Himachuufis nama itti himadhu hin qabu. Ani abbas hin qabu. Haadha koos rakkisuu waan hin barbaanneef calliseen ture. Amma yeroo dhihoo kanammoo tasuma waan ani hidheengletu na mudate. Ani yoo xiqqaate waggaa 11 biyya ormaa jira. Yeroo ani galee biyya kootti boqonnaa fudhadhaa jedheen galuuf murteessetti abbaan manaa koo inni ani isaaf jecha umrii koo mana kontiraataatti fixadhe ani isin barbaadu ni kaasirraa buuseen jira jechuun bilbila isaanirratti cufate. Qabeenya kiyyaas umurii kiyyaas erga narraa fixeen booda jiruu kootis dukkaaneessee abdii tokkos hin qabu. Mallaqa tokkos na biraa hin qabdu jechuun na dhorkate. Bultii biraa akka ijaarate naaf hime. Ani kan gaddisiise rabbii ofiitti maal himu hedaa. Kana jechuun ani gatii jaalalaaf kafale osoo hin taane nama qaamaan hin beekne amanee nyaatamuu kiyya jechuun imimmaan harcaasa. Booda irratti yaa obboloota koo nama hin beekne waliin sobamtee akka hin nyaatamne jechuun dhaamsa dabarsite. Haasofni akka barreeffamaatti jijjiirame isin gahuu maqaa rabbiitiin na qabde. Ani waan hedduun keessaa hirdhise. Rabbiin isin haa tiksu. Obboleeyyan tiyyaa seenaan kan obboleettii teenya inni tuqaa taate. Seenaa kanaa kan gara barreeffamaatti jijjiire Fooziyaa Huseen. Gara sagaleetti kan jijjiiramu Michuu Miidiyaadha. Obboleeyyan teenya asirraa maal baranna? Maal hubanna? Nama beekamtii qabu, nama yookiin sodaa rabbii qaba jennu, nama immoo haalumaa fi amala isaa odoo hin beekin afaan isaa haasaa isaa qofa hubannee hammana waa hundatti dhabuun kuni hedduu ulfaataadha, nama gubacha. Isheen mucattiin kun jechuudha waggaa 11 biyya namaa keessa turte. Waggaa kana hunda umrii isii dhumatee humna hin qabdu, mana ijaarrattee hin qabdu, bifni isii halluun isii jijjiiramee umrii isii fixattee mana namaa keessatti sanuu halkanii guyyaa akka boqonnaa hin qabne mana kontiraataa keessatti humni haganaa yoo isirra gahu hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf shamarran keenya of eeggannoo guddaa yeroo kana mallaqa keessan irratti dafqa keessan irratti eenyuun illee hin amaninaa. Haadha keessan haa ta'u abbaa keessan abbaa fedhe haa ta'u nam tokko hin amaninaa. Namni amanamu hin jiru yeroo kanatti jechuudha. Amanamaan rabbii guddaa qofa waan ta'eef nama amantanii ni miidhamtani. Nama hin amaninaa. Mallaqa keessan sirriitti qabadhaa. Wallahi hedduu garaana nyaate seenaan kun jechuudha. Seenaa akkana gaafan dubbisu hedduu garaana nyaate hedduu jechuudha. Waan na gaddisiise seenaa dhugaatii jechuudha. Obboleeyyan tiyya musliimaa warreen akkanatti sobamtanii warroonni haala kanaan isinirra gahe hedduudha. Nan beekas kana malee jechuudha. Namni hundi quraana qaraasisa waa barsiisa yoo ta'e inni imaana qabaa, sodaa rabbii qabaa jechuun hin danda'amu. Namoonni olmaayin guddaan rabbii gaditti isaan warroonni kabajanu jiru. Garuu sheeka ta'e egaa juuza 30 qara'ee aliifa ni beeka yoo ta'e hundinuyyuu sheeka nama rabbi sodaatu, nama sodaa rabbii qabu. Haqa tiyya na jalaa nyaata jettee abadan wanni hin godhin, abadan abdii irraan kaayatiin shakki malee. Abbaa fedhe yoo ta'e qabeenya kan kee nama tokkotti illee hin kennin. Qabeenya kan kee
yeroo kan kee dafqa kan kee namatti amantee hin kennin. Of eeggadhaa waan akkanaa irraa. Seenaa obboleettii keenyaa kun hedduu nama gaddisiisa. Hedduu na gaddisiisan jechuudha. Hanga seenaa biraatii walitti deebinu inshallah obboleeyyan keenya. Rabbiin isin bira haa jiraatu. Rabbiin waan akkanaa musiibaa kana Rabbiin irraa haa qabu. Wallahi hedduu na gaddisiisa hedduu. Mucayyoon kun biyya galtee akkam taati? Biyya galtee haala kamiin akka jiraattu? Kana hooda hojjechuuf illee abdiin qabdu. Mucayyoon kun fayyaan qabdullee fayyaan isheellee amma durallee yoo fayyaa qabaatte amma fayyaan isiin dhaba. Mataan isii gara hiikachuutti deema jechuudha. Ganama galgalan bootti kanama yaaddii hojjechuuf illee abdiin qabdu. Kana booda jiraachuuf maaf illee nama imaana qabu yoo taate malee hammam qarshii ji'a haganaa yookiin waggaa haganaa qabeenya kana hunda miti. Qarshiin ji'a tokko jechuudha. Yoo maatii bira dadadanii wal dhabdanii maatiin sun jechuudha. Isin dhurgatee hammam akkasiin dhukkubsu akkam kana dhukkubsuun beekaan illee isinillee jechuudha. Qarshii hammanaa mallaqa hammana jechuudha. Qabeenya bara kana guutuu hojjate dhabuun hammam akkatti ulfaatu. Miira kamii keessa akka isheen jirtu ilmaamuun nama dhibu jechuudha. Waan hedduu ulfaatu, waan hedduu nama gaddisiisu. Waan kana ta'eef obboleeyyan teenya hedduu wallahi of eeggaa. Irra caalaa namni miidhamaa jiru nama biyya Arabaati jechuudha. Kana booda meetiin sun dalagachuuf illee abdiillee qabdu, fayyas hin qabdu, miirri siin dalagachuuf jettullee keessaa bateera jechuudha. Wanta tokko wanti siin dalaguu dandeessu illee jiru. Yoo danda'ame yeroo kanatti isheen nama ofitti qabee isii jajjabeessee yookiin wallahi miira san keessa akkasiin baatu ammallee haa ulfaatu isii jajjabeessu nama isii bira dhaabatu isii barbaachisa malee yeroo kana booda dalagadhiini wanta godhadha jettuun isiin yooma kan dalagattee illee dandeessuus uf amansiisti abdiin qabu jettee jechuudha. Kana waan ta'eef wanta kanaa waan jira yookiin kanaa olillee jira waan ta'eef obboleeyyan tiyyaa of eeggadhaa hamma dandeessanii kan biyyaa baaniif dalagachuudha. Biyya bahanii heerumuun illee hiree namaa dhufte waanuma jiru garuu immoo hamma danda'ame jechuudha. Hamma danda'ame namni sun nama keessa beektan yoo isin beekuu beektan illee nama maatiin keessan beeku ta'uu qaba. Hireen bakka rabbitti bishaan nama obaasa bishaan nama bakka hedduu jira. Bakka kana jira jettaati murteessuu hin dandeessu. Garuu namatti heerumuuf deemtu sanii nama mallaqa kan keetti kennitu sanii eenyu akka ta'e beekuu qabda. Yoo xiqqaate maatiin kan keessii beekuu qaba. Atammoo nama kana fara ottee yookiin ammoo okkotee ta'ee dhaanii ilaalan. Amma sana ammoo maatii kan kee marsiistee maatii kan kee wal barsiistee namni kun nama akkamiiti jedhanii duubaanis qoratanii atillee adeemsa keessaa nama kana qoqqoratteetini yoo ta'e illee hooma ta'e illee mallaqa kan kee dhibbaan amanteetti kennuun baay'ee ulfaata jechuudha. Rabbi namaa teessu obboleeyyan keenya. Isin jechuun barbaada hanga seenaa biraatii walitti deebinu nageessanaa jiraadha. Warri maatii kiyyan taane